kuni wanta safuu dagate jechuudha. Maaliif hagam takka jaalachuu isii maafan jaalala hin jedhamne lubbuu kooti olitti nama sana hin jaalanne maaliif jilbifadheetiin iyyuu dhiiratti qubeelaan kaawwadhu maaliif jennaan safuurras hin jiru kuni akkuma uumama namaatitti iyyuu jechuudha. Dhiiratu dubartii jilbifatee qubeela kaaheeti akka wajjin jiraattu yookas gaa'ilaaf gaafata malee ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota channel kooti kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafa fiddoo jirtatti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa afaan qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni channel kana farataatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na birraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Tole deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessaniin oolu. Har'a waan ta'e tokko waa miidiyaa kana wal qabatee waan tokko sifaana dubbachuu akkasumas immoo iyyuu akka nama tokkotti kallattii garaagaraatiin waa'ee miidiyaa kana wal qabatee waan gaafii natti ta'e jira waan baay'ee jechuudha. Ana qofa miti immoo namoota hedduutti gaafii ta'e wanti kuni hundi keenya iyyuu anas ta'e isinis nama gaafa miidiyaa kana banatu hundi isaayyuu jechuudha. Waan hin beekne walirraa barachuu akkasumas immoo iyyuu barumsawwan garaagaraa barumsa dabalataa asirraa argachuu fi haa ta'u malee ani akka dhuunfaa kootti miidiyaa kanarraa waa hedduu baradhee jira. Miidiyaan kun anaaf mana barumsaati jechuun hin danda'ama. Tole garuu namoonni tokko jechuudha kaayyoo ofii akkas immoo iyyuu namni tokko jechuudha gaafa ofiisaati waa tokko dalaguuf ka'u ani wanti gaafii natti ta'e akkuma suura irratti argitan kana wanti kun torbee darbee keessa kan adeemsifamaa ture. Mucayyoon kuni Heeluu jedhamti. Yeroo baay'ee nan hordofaa gara caalu kan obboleessa ishee tokko nan hordofa jechuudha YouTube jechuudha. Baay'ee natti tolu baay'ee wanti isaan hojjetan wanti isaan viidiyoon isaan ittiin dhufan wanta barumsa namaaf ta'u wantoota akkasuma immoo mana keenya keessa maatii keenya biratti yeroo baay'ee jechuudha wanta raawwatamaa ture akkasumas fakkeenya osoo ana ta'ee yoo jedhanii wanta bakka sana bu'anii barumsa hedduudha kan isaan qabatanii dhufanii baay'ee hordofaa jechuudha. Haa ta'u malee obboleettii isaa kana yeroo baay'ee wanti isheen qabattee dhuftu wanta safuudha gore yookaan wanta safuu dagateedha jechuudha. Maaliif jennaan namni gaafa miidiyaa kana fayyadamu ofii isaati qofa akkasumas immoo dalagee kaayyoo isaa sana qofa ba'achuu akkasuma maallaqa asirraa barbaadu sana argachuu qofa osoo hin taane wanti ani barsiisu sun nama ana daawwatu san biratti fudhatama qaba akkasumas dhaloonni dhufoo maalirraa barata waan sana maaliif viidiyoon kun ikkoo amma dhala isheetittuyyuu erguyyuu hin naqu laaluu danda'an jechuudha. Tole sun akkuma jirutti ta'ee tooni jechuudha. Daawwattoonni ishee daawwatan sunoo viidiyoon kun gara kanatti yoo dhufe namni kun kana booda viidiyoo koo hin hordofaa chaanala koo hin hordofaa akkasumas immoo chaanala kiyya kana ishee waan qabatamaa qabattee hin dhuftu jedhanii namni nuffee inni isa dhugaa nama laaluyyuu bakka surna jedha jechuudha. Maaliif jennaan wanta miidhagu miti wanti hundumtu wanti dalagamaa jiru jechuudha. Ani jalqaba piraankii natti fakkaate wanti kun ammas taanaan ani biyya tokko piraankiidha wanti kun piraankis yoo ta'e immoo piraankiin karaa kanaanii miti karaa baay'ee karaa fakkeenya ta'uu karaa barumsa namaaf ta'uu danda'u karaa namni irraa barachuu danda'u baay'ee jira akkasuma immoo karaa nama kofalchiisu nama bohaarsu yoo ta'e kallattiiwwan garaagaraa kallattii baay'ee jira jechuudha. Kuni wanta safuu dagate jechuudha. Maaliif hagam takka jaalachuu isii maafan jaalala hin jedhamne lubbuu kooti olitti nama sana hin jaalanne maaliif jilbifadheetiin iyyuu dhiiratti qubeelaan kaawwadhu maaliif jennaan safuurras hin jiru kuni akkuma uumama namaatitti iyyuu jechuudha. Dhiiratu dubartii jilbifatee qubeela kaaheeti akka wajjin jiraattu yookas gaa'ilaaf gaafata malee dubartiin heessumattu iyyuu dhiiran wajjin jiraadhu jetteetiin iyyuu jilbifattee qubeelaa hin keessuuf jaalala gaafachuu dandeessi. Jaalala irraa qabeerannaan nama tokko amma fakkeenyaaf yoo jaalattan yoo hin jaaladhe jaalalli sirraa na qabee jira jedhee niin gaafadha garuu jilbifadhee qubeelaa hin kaa'uuf tasuma jechuudha. Maaliif namni sun na jaalate na waliin gaa'ila dhaabuu na waliin jireenya itti fufuu yoo barbaade
inni jilbifatee qubeelaa naaf haa kaa'u malee an jilbifatee qubeelaa isaaf hin kaa'u jechuudha. Kanaaf kuni dhaloota dhufuufillee faallaa. Maalirraa barata? Xiqqaan lafaa ol dhufu maalirraa barata waan kanarraa? Kanaaf obboloota koo yeroo baay'ee kaayyoo keessaniif akkasumayyuu immoo yeroo sanatti vi'uu laayikii argattaniituma maallaqa ittiin argattan qofa laaltanii tooni jechuudha. Wanta dhaloota dhufuuf faallaa ta'u. Wanta dhaloota dhufuuf fakkeenya hin taane waan jibbisiisaa tokko hin dalagina. Maaliif maallaqni sin achirraa argattus yeroodhaaf. Garuu viidiyoon sun dhala keessanitti darba. Eessumayyuu hin naqu miidiyaa kanarra haqamuu hin danda'amu. Wanni takka miidiyaarra bahe haqamuu hin danda'amu sinii galee. Kanaaf dhalli kan koo boru viidiyoo kana yoo daawwate maallaan jedhaati sammuu keessan keessatti ilaalaa. Tilmaamaatii hojjedha gaafa hojjetta waan kamiyyuu jechuudha. Piraankiis yoo ta'e piraankiin kallattiiwwan garaagaraa kallattii nama bohaarsuunis yoo ta'e kallattii nama barsiisuunis yoo ta'e wantoonni fakkeenya godhatanii hojjetan baay'eetu jira jechuudha. Amma yeroo baay'ee obboleessa ishee kanarratti gaafa ilaalanii jechuudha. Piraankiis yoo ta'e karaan inni ittiin hojjetu wanta namaaf barumsa ta'uu danda'u. Haala nama hin nuffisiisneen jechuudha. Namniyyuu viidiyoo isaa yerootti gadhiisan dafee akka atattamaan laaluuf ittidha jechuudha. Qaxxaayii isaa yookaas immoo viidiyoo isaanii gadhiifamee jira hin gadhiifamne jedhee ani nan hordofa gama kootiin jechuudha. Maaliif barumsa baay'ee isaan irraa baradha. Kanaaf akka sanatti yoo hojjetan namaaf fakkeenya ta'uu yoo barbaadan barumsa akka dabarsu yoo hojjechuu barbaadan haala sanaan malee haala fokkisaa ta'een haala nama biratti illee fudhatama hin qabne namni hin nufa viidiyoo sana amma deebi'ee hin laalu. Ani amma deddeebi'ee ilaalan jiru viidiyoo sana erga takka garuu nan arga wanta gadhiifamee mata duree isaa qofa yoo dubbisee arge nam laala jechuudha. Maaliif piraankii see jalqaba itti fufee jira wantichi dhugaadhuma qumna garadhuma jilbifattee qubeelatti kaawwachuuf kaatee jechuudha. Namoota baay'eef gaafii ta'e garuu ana bichaa miti. An garuu wanti kun piraankiidha qoy jedheen irratti ilaala. Numa laala dubbichi gara cimaatti deemee surmaa mucaan dhaabbatee jilbifatee dhiifama gaafata. Dhugaa inni namoota safuun duratti qaana'ee bakka wanti itti dhaga'amee tooniyyuu itti jedhee illee itti hasaasa gurratti garuu dhageenyeef isa turre saalfatee jechuudha. Agartanii yeroo itti dubartiin saalfii wallaaltee dhiirri bakka dubartii bu'ee toonii akka dubartiitti saalfatu jechuudha. Kana jechuun baay'ee waan fokkisaa jechuudha. Gama kootiin obboloota koo yeroo baay'ee wantoota akkasii wanta fokkisaa wanta namaaf fakkeenya hin taane wanta nama hin barsiisne qabatanii asiin bayinaaf faayidaa tokko hin qabu dhugaa. Maaliif jennaan maalirraa barata dhaloonni dhufu maalinni faayidaan isaa dhaloota dhufuufis maaliif kun wanta hin taane yookaas ta'uu hin qabnedha. Kan dubartiin jilbifattee dhiiraaf qubeelaa hin keessu. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee wanti dalagdan sirriidha. Namni tokko gaafa kaayyeeffatee yookaan xinxaalee yaadu nama sanaaf sirriidha. Nama itti kaayyeeffate sanaaf jechuudha. Garuu wanti kun ana bichaa biratti immoo obboloota koo yookaan gwaaddanyoota koo biratti fudhatama qaba. Namni na bukkee jennee tooni ilaalcha keenya gaggaragarfannee osoo yaadne wanta sana battalumatti osoo amma kana babadhatee namoota hedduu bira hin ga'in dhiisuu dandeenya jechuudha. Namoonni baay'een immoo jaalatteetii garaan jaalalaa akkas nama godha. Garaan jaalalaa abadan waan barbaadellee maan taane dhiiraaf jilbifatee qubeelan kaa'u. Nan jaaladha yoon jaaladha jaalalli sirra naqabee jira jedhee itti nan hima. Kuni saalfii tokko malee rakkoon qabu kuni himuun jechuudha. Gaafachuun namarraa qabaman garuu jilbifatee qubeela hin kaa'uuf. Kanaaf jaalatteetii jaalalata akkas nama godha warri jettan baay'een keessan hin jiru jechuudha. Jaalalli safuu nama hin dagachiisu yoomiyyuu. Jaalalli osuma ta'ee jiru wanta gara fuulduraattis akkasumas immoo boru dhaloonni koo yoo dhufee gara dachee kanatti gaafa dhufan maal irraa baratu jenneetiin iyyuu itti yaaduu qabna. Egaa obboloota koo dhugaa maaliif ani aga yoona biraankiidha jedheen eegaa ture. Jalqabuma irratti viidiyoo sana irratti koomiin qabu yookaas immoo waan natti dhagahame tokko dubbachuuf ka'ee jedhee lakki wanti kun piraankii ta'a jedhee yaada. Garuu piraankii miti erga sana viidiyoo shammoo ja'a gadhiifamee jira. Gama isheetiinis gama isaatiinis jechuudha. Innillee akkasuma isheenillee akkasuma jechuudha viidiyoo. Kuni dalagachuudhaaf yoo ta'e dalagaan karaa biraallee hin jira. Karaa bareedaa karaa namni irraa baratu karaa namaaf fakkeenya ta'uun yoo dhuftan nutillee nuffii tokko malee osoo hin nuffine viidiyoo keessan isiniif ilaalla. Ni daawwanna namni biraas akkasuma hin daawwata. Karaa kanaan taanan garuu namni chaanala sana deebi'eetuma ilaalu yeroo baay'ee jechuudha. Maaliif maal irraa barachuu dhaqaree namni koo miidiyaa irratti as dhufuun wal barsiisee wal irraa barachuufi
wallaalan akka baratuuf maaliif beekumsi tokko tokko caala kan tokko beeku tokko hin beeku akkasuma ilaalchi namaallee garaagara waan ta'eef gaafa bakka tokkotti immoo miidiyaa kanarra baanee wantoota garaagaraa laallu waan sammuu keenya keessa hin jirre nama biraarrallee ilaalcha wantoota akkasii warra baranna jechuudha. Sanaaf hoo ta'e malee wanta namaaf barumsa hin taane yoo ta'e namnillee ni nuffaa jechuudha. Buloota koo ani gama kootii wanti natti dhagaami akka kanan isiniin jedha namni kamiyyuu jechuudha faayidaa mataa dhuunfaa keenya qofa argachuuf jecha wantoota namoota duuba keenya jiran namoota fuuldura keenya jiran faalleessan hojjechuun nurraa hin eeggamuun isiniin jedha. Kanaaf yoo wanta baratamu wanta barumsa ta'e wantoota garaagaraa kallattiiwwan garaagaraan ta'e walirraa barannaa walitti jajjabeessinaa namnillee nama deeggara jechuudha. Baay'isawwi namni zabana kana keessa waan bareedaa yookaan wanta sammuu nama hawwatu yookaan wanta waaqayyo jaallatu miti waan seexanaat irra ilaaluu filata waan ta'eef namnis kallattiidhuma sallaaleet isa sana hordofa jechuudha. Innaa akkas ta'uu hin qabu. Dogongora gabaabumatti namni yoo irraa barate of sirreessuu danda'a. Namni hin dogongorri waanuma jiru garuu dafee yoo irraa of sirreesse bareedadha. Akkasumas namnillee nama sana dogongora sanaatirraa dogongora isaatirraa yoo sana battalatti irraa barate namni suni waan jedhu nama sana biratti wanta inni sana booda dubbatullee wanta inni sana booda miidiyaadhaaf dhiyeessullee fudhatama godhatee toyyoo jechuudha nama biratti namni ilaalaaf jechuudha. Kanaaf akka sanan isiniin jedha buloota koo wanta namoota biratti jibbisiisaa ta'e hin hojjetina maaliif hojjechuun nurraa hin eeggamu wanta babbareedaa wanta nama hawwatu wanta barumsa ta'u qabannee haa dhufnu walirraa haa barannu bakka dogongoranitti immoo wal deebisuu waanuma jiru waan ta'eef ani obboleettii keenya kanaan baay'ee dogoggortee dogoggora guddaadha waan jedhuudhaan akka gama kootti akka dubartii tokkotti dogoggora dubartiin jilbeeffattee dhiiraaf qubeelaa hin keessu kanaaf dogoggorinii jechuun hin jaaladha gama kootini sinillee akkasuma namoonni akka isheetitti ilaalcha akkasii qabdan yoo jiraattan battarumatti irraa barachuu ni dandeessa jedhee yaada. Maaliif namni tokko gaafa balleessee namni eekamsa namni nama sanatti eekamee argu kuni waan boru anarrallee ga'uu danda'udha waan ta'eef wanti hin kaayyeeffadhe kun natti hafu jechuu danda'a waan ta'eef kanaaf namni kaayyoo akkasii qabdan isinitti hafu waanuma biraa wantoota fakkeenya biraa wal qabate qabadhaa koottaa nullee isiniif daawwannaa isin jajjabeessina akkasittiin yoo ta'e wal jajjabeessina waliin imalla isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'aaf wanti natti dhagaami kanuma haganuma dubbachuuf gamanatti dhufe maaliif dirqama waan ta'eef namni kamiyyuu miidiyaa fayyadama waan ta'eef yeroo tokko dogongora immoo tokko dogoggora isaa sana itti himee wal deebisuu waanuma jiru waan ta'eef akka nama tokkotti anillee waan natti dhagaame dubbadheera isiniin jechuu barbaade tananii laayikii gochuu sheer gochuu hin dagatina akkasuma yaada keessan koomentii jala naa kaa'a. Namni yaada waliitirraa kan hubachuu danda'u waan ta'eef hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaannaaf turaa turtii gaarii isiniin jechuu jaaladha.